Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf jaallatamoo daawwattoota keenya oduu ispoortii sa'aatii kanaaf qindeeffannee simbiraan geenya oduu waliin Andaraartuu Garbaati. Atileet Suutumee Asaffaan jila atileetiksii Olompikii Paaris bara 2024 irratti Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaatanitti makamtee jirti. Atileet Suutumeen maqaa atileetota Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa Olompikii Paaris bara 2024 irratti hirmaatan caamsaa 8 bara 2016 ifoomse keessatti hin hammatamne turte. Kana hordofee atileet Suutumeen komii dhiyeeffachaa turuun ishee kan yaadatamu yeroo ta'u, haaluma kanaan komiin dhiyeessite fudhatama argachuun har'a jila atileetiksii Olompikii Paaris bara 2024 irratti Itoophiyaa bakka bu'anitti makamtee jirti. Atileet Suutumeen maaraatoonii dubartootaa Tookiyootti bara kana geggeeffame sa'aatii 2 daqiiqaa 15 fi sekoondii 55 xumuruun injifachuun kan yaadatamudha. Dabalataan fiigicha walakkaa maaraatoonii Hindii Kolkaataatti fiigame sa'aatii 1 fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 17 xumuruun injifattee turte. Jijjiirraan taphattoota ardii Awurooppaa kilabootaa fi biyyoota garaagaraa gidduutti geggeeffamaa jira. Taarikuu Baqqalaa akka itti isinitti hima. Jijjiirraan taphattootaa fi leenjistoota kilaboota ardii Awurooppaa dabalatee kilabootaa fi biyyoota garaagaraa gidduutti geggeeffamu eegaleera. Kanuma walqabatee taphataan Tiimoo Warner kilaba isaa Tootinam keessa akka turu beeksifameera. Kilabiin kaaba Landan Tootinam taphataa sarara fuulduraan lammii Jaarman Tiimoo Warner turtii waggaa tokko dabalataaf ergisaan mallatteessisiisuu isaa beeksise. Tootinam ganna dhufu waliigaltee ergisaa isaa yeroo xumuru taphatichaaf yuuroo miliyoona 16 mallatteessuuf filannoo akka qabu ibseera. Taphataan sarara fuulduraa ganna 27 Tiimoo Warner baatii amajjii darbe kilabii Jaarman Leipzig irraa ergisaan gara Tootinamitti makamuu isaanii yaadatama. Kana malees ammoo taphataan sarara ittisaa lammii Biraazil Thiago Silvaan Chelsea waliin erga adda bahee booda gara kilaba ijoollummaa isaa Fluminensitti deebi'uuf waliigaltee mallatteesse. Waggaa 14 booda gara kilabii ijoollummaa isaa Fluminensitti kan deebi'u Thiago Silvaan guyyoota itti aanan kanatti kilabichi simannaa ni taasisaaf jedhamee eegama. Kilabichi hanga ammaatti daawwattoota 40,000 ta'an simannaa Thiago Silvaatiif istaadiyeemii Maaraakaanaatti geggeeffamu irratti argamuuf tikeeta bitachuu isaaniis beeksiseera. Gama biraatiin ammoo goolii eegaan lammii Biraazilii fi kilaba Manchester City Ederson kilabii Saawud Arabiyaa Al Ittihad irraa gaaffiin jijjiirraa kan gaafatamaa jiru yoo ta'u, taphatichis waa'ee kanaa yaada akka jiru ibsameera. Ederson jijjiirraa ganna kanaan gaaffii jijjiirraa gaarii yoo argate Manchester City gadhiisuu yaaduu akka danda'u ibsaa akka ture beekameera. Manchester City ammoo taphataan kun kilabicha waliin itti fufuu akka barbaadu ibsuun kontiraataa haaraa kanaan duraa isaaf dhiyeessan mallatteessuuf akka yaalan himamaa jira. Akkasumas ammoo taphataan lammii Ingiliz Manchester City taphatu Jack Grealish bara darbe yeroo gaarii dabarsuu waan hin dandeenyeef leenjisaa Pep Guardiola waliin haasa'uun isaa ibsame. Taphataan kun bara dorgommii itti aanu osoo hin jalqabin dura dandeettii isaa duraan turetti akka deebi'u itti himameera. Ta'us garuu Jack Grealish jijjiirraa gannaa kanaan Manchester City gadhiisuu danda'a kan jedhus yaadni akka jiru ibsameera. Liigootni addunyaa kanaa jajjaboon yeroo ammaa leenjistoota geggeessuu fi fiduu irratti argamu. Saamu'eel Addaam dabalata qaba. Liigota addunyaa kanaa jajjaboon leenjistoota geggeessuuf fudhachuu irratti argamu. Lammii Speen kan ta'eef ganna 44 irratti kan argamu taphataa Baarseloonaa yeroo ture taphoota 780 Baarseloonaaf taphateen goolii 87 lakkoofsuun kubbaawwan 185 hiriyoota isaaf kan mijeesse. Kilaba kana waliinis waancaawwan garaagaraa kan fudhate. Jaavi Hernaandes bara 2021 akka bara warra faranjootaatti kilaba kana duraan taphataa ta'ee tajaajilaa ture. Bara 2021 hanga bara 2024tti ammoo leenjisaa ta'uun kilaba kana tajaajilee jira. Turtii waggaa 3 kilaba kana waliin dabarseen taphoota 141 hojii leenjisummaan wayita dursutti taphoota 89 injifachuun 23 qabxii qooddachuun 29 garee faallaa waliin taphataa isaniin injifatamaniiru. Turtii Baarseloonaa waliin dabarsaniinis waancaa 2, waancaa laa liigaa 1 fi Super Kaappii 1 fudhachuun turtii waggaa 3 booddee kilaba kana waliin adda Jaavi Hernaandes Baarseloonaa waliin adda ba'uu hordofee Baarseloonaan iddoo leenjisaa isaa duraa leenjisaa Baayern Muunikiif garee biyyaalessaa Jarmanii duraanii nama ganna 59 irratti argamu Haanzi Filiikiin turtii waggaa 2 hanga bara 2026tti leenjisaa isaa gochuun muudee jira. Haanzi Filiikiin biyya isaanii Jarmanii waggoota 2 hojii leenjisummaan tajaajilanii jiru. Akkasumas Baayern Muunikiin ammoo waggaa 3 hojii leenjisummaan wayita tajaajilan tapha 86 kilaba kana hojii leenjisummaan yeroo dursanitti tapha 70 injifachuun 8 qixa ba'uun 8 injifatamuun akkasumallee
waancaa 7 Bayern Munich waliin fudhatanii jiru. Seenaa isaanii dugda duba deebinee yeroo ilaallu bara 1996 2000 turtii waggaa 4 kilaba Jarmanii keessatti argamu Victoria Blumenthal jedhamu akkasumallee bara 2002 hanga 2005 immoo TSG Hoffenheim jedhamus hojii leenjisummaan tajaajilaniiru. Chelseanis bara dorgommii 2024 booddee leenjisaa isaa ta'uun waggaa tokkoof kan tajaajile Pochettino turtii waggaa tokko booddee hojii irraa gaggeessuu ordofee leenjisaa biraa muudee jira. Lammii Itaalii kan ta'e nama ganna 44 waggaa tokkoof Leicester City leenjisaa kan tureef Leicester City waliin shaampiyoonshiippii ta'uun gara Premier Leaguetti kan ol guddisee Enzo Maresca leenjisaa Chelsea 46ffaa ta'uun hanga bara 2029tti kilaba Chelsea leenjisuuf waggaa 5f walii galtee mallatteessan. Kilabni biraan leenjisaa isaa gaggeesse biraan ammoo Bayern Munich yeroo ta'u nama ganna 50 lammii Jarmanii ta'e Thomas Tuchel turtii waggaa tokkoon booddee kilaba kana irraa adda ba'ee jira. Leenjisaan gameessi kun Bayern Munich dabalatee kilaboota akka Chelsea, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund walumaa galaa kilaba 10 hojii leenjisummaaf kilaba tokko immoo ittaanaa leenjisaa ta'uun tajaajilanii jiru. Bayern Munich leenjisaa Barniley ta'uun waggaa 2f kan tajaajile Vincent Kompany leenjisaa isaa haaraa gochuun muudee jira. Taphataan Real Madrid ganna 20 Jude Bellingham taphataa cimaa La Liga bara 2023-24 ta'uun filatamee jira. Taphataan kun bara dorgommii kana La Liga Spainin tapha 28 taphateen galchii 19 lakkoofsisuun galchiiwwan goolii ta'an 6 ammoo mijeessee kenneera. Akkasumas Champions Leaguein ammoo tapha 10 taasiseen goolii 4 galchuun gooliiwwan 4 ammoo mijeesseera. Taphataan kun Real Madrid waliin waancaa La Liga Spain tokkoo fi Super Cup Spain tokko fudhateera. Akkasumas kilabni isaa Real Madrid xumuraaf sanbata dhufu tapha Champions Leaguetiin Borussia Dortmund waliin morkatu irrattis Jude Bellingham ni morkata. Daawwattoota keenya oduu ispoortii guyyaarraaf qindeeffannee kan hanga ammaa daawwachaa turtanidha. Andarartuu Garbaatii nagaatti.